nama galchani maatii sao namta kan galchu maatio maatiin galee jira okay sanifu kana namni fagorra namni dhufa jira beeta ganaan dhufaa jira yaa keessummaa qabanii fidaara sunoo yoo ta'u malee geetu dhufaara geetu nuti fufuuta abbaan qabnu haala rakkisaa akkasime jaambeeti amma waraanuma isaaniitiin qeessu jira malee waraana mootummaachuu injirachu maaliif eega akkasitti danaawwanni godhanitti okay rakkisaadhaa girigirii tana kan nan kan ta'u kanaafuu walaagda dhageenyu jira kono kuma dhageessan kana hawala dhageenyu haalli gartee waraana mootummaatti eegu jira malee tabbaqaan jawaarfaan gartee eegaa hin jiranii kanaaf namni gartee fagora dhuftanii gartee akka hin dararre nama hin galchanii seeftii isaaniitiif jecha sabbaraa gala achi balbala sa'a tokkoon dhaaban okay seensisuu hin dandeenye warri seenillee waan nu himaa fedhe isaan kun dandeenye haadha qofa ziyaaranii deebi'anii haadha qofa haqa rabbii isinii himaa jiru so nama galchanii nama galchan waan agartanitti mee hatari keessatti mana gibbii keessa jiru nama galchanii okay balballi banaadha dallaa makanaa seenuu hin dandeessu dallaa maachuu okay okay uno geetuun dhufa jira gaardiin joor dhufa jira kuno jara galata waan obbosan jedhan dhagaati waan tokko itti dabalee asii gina achi bira aye achi bira keessa nu gabbatan waan baga asa dabar khalqa bala gifada da tamudan لا 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 نمني جرو نمني وجراتي ربي ولا قرصة كرمتي صحيح كدو ربي ما يا سيدي نمني قفينا نمني بينا ولا كأنه ما يجي سكيرو تكتل جاديها ولا كأنه دي سبوده ولا إيه جسنا جرا برا ترسل نفقو رامال الرا نجتني إننا شاشة بقولنا هرب جيرنا هوني كيسا كنفتن بقرب بيسين كم بچي سبا قولي نقول بچي بقرب جاء نفتن عمل لك كم بچو في تبا تربي نوها قول نا ورا ريفو ترى فيسو ترى جيسنا جرا والنسيم باتنيف كم بچو مي gammachuun tun yoo waliin eeganne fi xaruubaati mi amma bulloon maal jedhe ijoolleen dura kiftee gamaa gamana akkam goona jennaani alaafi securitii isaa geetuu dhaqiitii wasanii wajjiin itti naa himi amma hin danda'u dadhabee jira ani sadi keessatti anatu guyyaa onni isin poostii isinii godha jedhiti itti himi jedheeni kanaaf geetuu wajjiin dhufne tasabgooftanii waan geetuun isin jedha geettanii nagaa mana keenyatti galtan akka bifti keenya gargar jiru diinni leenu keessa jira gammachuu teera dabarsine namaa kennuu qabna hin qabnuumi mirgaan gallaami waan mirgaan baanu fi xabafachuu nuti eeggachuu qabaabi qaroomuu qabnaami way lama dogoggorra walii gallaami dubbiin ilaa fi illaami geetu dhageeffadha galatooma galatoma awaan biraa waan isin hin qabu gaashisa waan baay'ee dubbatanii jiru walla keenya miti amma haali nageenya keessa jiru tasgabbaa miti seef taanee hin jiru mootummaan meeshaa nuti nuti qabnu nu hin deebisne qaamni biraan nu ramadamee nutti dhiyoodhaan jiru hin jiru eegumsa garuu fageenya irratti nu eegaa jiru kanaaf wanti isin gootan amma namni kanaa seenuu hin danda'u namoota biraas akkanumatti deemsifne duraanillee walitti dubbannee jira namoonni muraasas keessa jirtu kana waan ta'eef baga nagaan dhuftanii baga nagaa wal agarree Jawaar ni dubbistu dhuftanii nu gaafattu amma garuu guyyaa sadii gidduu guyyaa sadiif Jawaar arguu hin dandeessa waan ta'eef alaalumatti fageenyumarratti nu hordofaa dhaggeeffadhaa poolisii walitti hin bu'inaa namaa walitti hin bu'inaa nagumaan nu deebi'aa mana keessanitti galaa baay'ee isin jaalannaa isin galateeffannaa isin jechuuf kanuma waan isin kuno guys dhageessanii mire securitiin obbo Jawaar ergaa kana dabarse kanaaf nagaan kana marsanii galaadha
حالا نجني سنتي غاري وانا انترنت نمني برغلو دندو نجرو تاني كان فقط كاس ودغا جولي يلا ودغا يلا جايز ودغا اما كرامنا كسني Esa